يا سو كمان كينا قالتي كانوا المنبريدان بربي فقلت إنه نجارة أنا سنجد أو دبك أدواي فين كدواي ما كنت شفتها أنا سنجد دواي فين بقى أنا جرا إيه تيجي نكمل تذكر إجرتي إنسان ما مسيسنا نقفا أتما يفكس دواي أفتح دواي فين بقى كارا دواي كدفتوني بربادو شيء كارا دواي فين وجه ما باستغنا كارا دواي كدفتوني وما كيسكو دسنا الجنة بيته كان في كارا دواي فين أقوان نجرمو بويسي لفناف كاي يا سو بري كوما لبلا شانتا منال tasgabbaa'anii baay'ee si jaalladha. Dhugumaan gartee fedhii na wajjin gahee dhaabbachuu fedhii qabate kana booda ani obsa fudhadhan jira jechuudha. Kana booda ani obsa fudhadhan jira kara biyyaa gali. Yommuu gartee waan biraa kan gartee qopheeffatu ta'e isa akka rakkoon qabu ani gartee wanni sitti aarsu hin jiru takka gartee wanni hin qabu jechuudha. Kana kan hin gartee siif obsaa jiru waan hin gartee jalqaba qaalii siif seenee fi qaalii si seenee jira. Akkasuma ture atilleen qaalii naa seentee jirti. Garuu kana hunda caalatti gartee kan jabaatu yoo gartee qaamaan wal agarree face to face waan jiru gartee wajjin mari'adhee atillee gartee yaada kan kee gartee ibsitee takka lama jettee adda baastee natti himte waan hundi gaarii taatu. Garuu ani ammaan tana akkaan gartee harka kanatti lash jechaa jirta yookaan immoo hin beekne hundaafuu ani gartee dhugaanatti himi sirraan dhaabbadhaa jechuudha. Isiin ani Dubaay deemuun gartee baay'ee gartee kanatti ulfaatu itti fakkaata. Ani immoo gartee Dubaay deemuun guyyaa 2-3 irraan fudhatu. Inshaallah Rabbi wajjini. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Yaasuu Birraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya Rabbi isin bira jiraatu. Hanga dhumatti na wajjin tura viidiyoo laayik share godhaa. Namoonni gartee Yaasuu Birraa subscribe godhan subscribe godhaatii maalitaadha. Akkuma gartee hordoftoonni kiyyaa gartee quba qabdan hanaan ammaan tana waan isin jechaa jirtu Dubaay kootu wajjin gartee dachaanaatti yeroo takka immoo lakkii hin dhuhin faayattee jechuudha lakkii hin dhufineetti akkaan gartee Dubaay kun deemuun gartee baay'ee gartee natti ulfaatu itti fakkaata. Meebi gartee yaada gartee jijjiirachuu feetu tahaa yookaan immoo gartee maatiin gartee isiin bira jirtu sun gartee caanaa gartee dalagaatti baay'isuu tahaa annaaf hin galle duraan deeqaan gartee natti haasawti yoon gartee bilbila ollaan hin jiraanne isaan daawwalte jechuudha. Amma inuma gartee nisin daawwaltu torbaanitti guyyaa 2-3 fa'a yookaan immoo akkana fa'a daawwalti. Meebii gartee dalagaatti baay'ataa jira jeetuman gartee anis irraa lash jechaa jira. Ani kana hunda gartee yoo ta'e ani ammoo maaliifin gartee ani isiillee gartee maaliifin dhiphisaadha. Anillee gartee asii maaliifin dhiphaadha. Waan jiru murteessee jiraachuu. Yoo gartee ta'e yoo garteen rabbiin na milkee yoo gartee rabbiin naaf mijeesse Dubaay deemeetuma gartee Dubaay san deemee maatii gartee isiin bira jirtu san gartee deemee maaliifin gartee isaan hin dubbisne waan jiru gartee murteessee jiraachuu. Dhibbaan dhibbatti murteessee bakka Dubaay deemeetuma gartee anis maatii san dubbisee inshaallah gartee waan jiru wajjin mari'adhee kara biyyaa gartee akka isaan isii galchan yoo danda'ame immoo wajjumaan gartee isii qabadhee gartee kan kara biyyaa galu murteessee jiraachuu. Kana immoo isiin fedhii guutuu qabaachuudha. Hanaan gartee fedhii guutuu qabaachuudha jechuudha. Isiin fedhii guutuu qabaannaan kun ni ta'a dhibbaan dhibbatti ni ta'a jechuudha. Yoo isin ammoo gartee lash wala xala anazila waan jedhamu yoo ta'e ani wanta nin godhan jennaan numaan godha. Lakki hin godhannaan kalas romaan dhaabbadha jechuudha. Isin ammaan tana gartee meebii gartee Dubaay kootu lakki maali kana gartee yaannisiidha waan akkana kana keessa jira. Hin beekne garuu waan akkana si godhu. Yeroo feete kootutti yeroo feete immoo lakki tasgabbaa'ee obsitti ani maaliin tasgabbaa. Shamara deemtu son gartee duuba laaluu ijjina keessa baate ramadaan dhufee jira. Ramadaana kana gartee fataa zanaa jechuun qaba. Miila saqqalee gartee rafuun qaba ciisuun qaba. Soomana nagaa soomanuun qaba. Saniif ani deemuun qaba jeetiin murteessa jiraachuu Dubaay. Isii bira deemee maatii isiin bira dalaydu suni bira dhaqee xiyyoo sana gartee jaaladheen jira. Wal jaalanna wal fuudhuu deemnaati isinii gahee jiraati kalas naaf gadhiisadhaan jaan. Ani gartee toleen jechiisaa jusaan gama kiyyaan ani isaan toleen jechisiisa. Garuu namni gartee harrabanu namni gartee hulaabanu isiidha jechuudha. Yoo isiin gartee immoo fedhii guutuu hin qabaanne hin ta'u jechuudha. Garuu ani asii garaa dhibuurra miila dhibuu wayyaatti Oromoon. Ani Dubaay deemeetumaan gartee kana godha jee murteessan jira. Waan jiru immoo walumaan garraa sargi teenyas isinuma yaamna yoo gartee guyyaa sargiitiin nu gahe yoo gartee soomanatees inshaallah wajjumaan soomannaa isinillee gartee yaada keessan barreessaadha. Ani Dubaay takkaa dhaqeen beeku
amma asirraa tikeeta muradhee yoon gartee Dubaay dhaqee isiin ammaan tana viidiyoo kana daawwattee yoo bilbila sana cufatte karaan gorus hin beeku warri Dubaay nu qeebalaadha nu quba qabaadhaan isin jaa murtiin murtiidha jechuudha. Hayni dirree ni ba'a jechuudha. Sagalee isiin gartee keessa kana jalqabarraa hanga dhumatti dhageeffadhaadha. Isinis murtii teessan kanaan isin jaa jechuudha. Yaasoo akka murtii nagaa walitti akka oolman bareedaa bira rabbii fagalattoon kun nagaadha. Ani sen jedhu bakka Dubaay dhufin ka Dubaay maal gochuu dhuftaan sen jedhu Dubaay dhufin bakka ani jira eeyyamti isin akkuma ta'etti kadhadhee jirti isaan maama seesina ni dhufa ati maaliif akkas Dubaay dhufta Dubaay dhufin bakka kara Dubaay akka dhuftan hin barbaadu ishee kara Dubaay dhufin wajjimaa baasta ganaa kara Dubaay akka dhuftan uumaa keessi qoodas nan jenne beette kanaaf kara Dubaay dhufin bakka waan na jiru moo booyisii lafa naaf kaa'e. Yaasoo birrii 250 naan liqeessite sana maazariidha. Fi dabarsite sana Ramadaan iddoo hin ga'iin ani siifan ergaa. Tasgabbaayee sin jedhashe tasgabbaayee ani baay'ee si jaalladha. Dhugumaan gartee fedhii na wajjin gahee dhaabbachuu fedhii qabate kana booda ani obsa fedhan jira jechuudha. Kana booda ani obsa fedhan jira kara biyyaa gale. Yommuu gartee waan biraa kan gartee qopheeffatu ta'e isoo kara kon qabu ani gartee wanni sitti aarsu hin jiru takka gartee wanni hin qabu jechuudha. Kana kan hin gartee siif obsaa jiru waan hin gartee jalqaba qaalii siif seenee fi qaalii si seeneen jira. Akkasuma akkasuma ture atilleen qaalii naa seentee jirti. Garuu kana hunda caalatti gartee kan jabaatu yoo gartee qaamaan wal agarree face to face waan jiru gartee wajjin mari'adhee atilleen gartee yaada kan kee gartee ibsitee takka lama jettee adda baastee natti himte waan hundi gaarii taatu. Garuu ani ammaan tana akkaan gartee harka kanatti lash jechaa jirta yookaan immoo hin beekne hundaafuu ani gartee dhugaa natti himi sirraan dhaabbadhaa jechuudha. Yoo gartee kan dirqama ta'u ta'e yoo gartee Dubaay kottuuti wajjin gallaa jettute immoo fiizaa boru fiizaa guyyaa lama asitti tikeetaa wajjin xumuradhee ni dhufa Dubaay. Maatii kan keessanis amansiise ati gartee jalqabatti himi waan jiru hundaatti himte ani qaamaan dhufee isaan itti himee amansiise akka gartee wajjin as dachaanu karaa biyyaa gallu nin qopheessaa jechuudha haala jiru bira. Ati garuu fedhii guutuu qabaachuu qabda jechuudha. Haala jiru waan jiru hundaa'u adda baastee maatii bira jirtu kanatti himuu qabda. Ani kanas hin jaa kan kanarraaf immoo ani gartee kana booda nan komatiin yookaan immoo nan sobiin egaa soba hin barbaachisu tole yoo achitti waa argate yoo gartee achitti waa qopheeffate bilaash gartee rooba hin jirre bokkaa hin jirre duumessa uumtee waan hin taane hin fakkeessin akkasumas hin jaa dhiifama gartee yoon kana keessatti sitti qalla jechuudha. Assalaamu alaikum Yaasoo akkam bultii nagaa bultii fayyaa keetii nagaa kiyyaa. Waan isin jettee dhageessan gaa kunoo isinis yaada keessan kannaadhaadha barreessaadha ani murteessan jiraachuu wal harkaan keenya Dubaay taa'achuu waan fedhes yoo ta'e ani Dubaay san dhaqeetumaan gartee mirkaneeffadhe adda baasee san booda waan irra geenye waliin garraa galatuma ulfaadha viidiyoo laayik sheer godhaa wal harkaan keenya Dubaay inshaallah. Salaamu alaikum.